Mee bayaan ikkan. Aye, malse. Bayaan. Oh. Ganama kana. Achis kotee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Deebinee dhufnee jirra. Bilooti ammaan tana balloon deemee jira. Bakka inni jiru deemee jira. Garuu harkee dhabee nun himne. Nutis gaama sanuma hubannaa jennee deebinee dhufne. Akka harkuu abdii qabna. Silattuun harkuun jennu nuti abdii qabna akka harkuu akka gammachuu dhageenyus abdii qabna inshaallah biiznillah. Hafiza salaamtaa gaafadhu. Inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota keenya akka kunoo deebinee jira. Osuma isin irraan turin deebinee jechuudha. Leennoo maaliif zakkoon oguree fuusa mana raadiyeetiin jira. Taaskii qabadhee taaskiin deemu jira jee turii hime jechuudha. Nuti sanumaa viidiyoo deemu jira jennee reefus isin himarree jechuudha. Deemu jira jennee yeroo san bunallee dhaabbannee dhugnee keessummaallee nu bira turte yeroo san keessummaallee gaggeessinee maal jennee waliddachaalee isin deebine jechuudha. Akka bahar fidee dhufu zakkoon jechuudha. Zakkoon nama goobasee akka bahar fidee dhufu abdii guddaa qabna jechuudha. Inshallah rabbiin wajjin haa gargaaru isin jedha gaafata kabajamtoota keenya gammachuu teenya arraan tana nu wajji qooddataadha. Duraanuu rakkoo teenyaas nu wajji qooddatanii jirtan arraas gammachuu teenya akka qooddatan jennee fuula keessan dura teenye isin wajjin haasaa jirra jechuudha. Takkanaa hordoftoota keenya. Ani waan injootan irratti balloon jechuun saahiba jabaadha. Maashaallah maaliif waraanamee bahar beekee na waraannee maaliif walumaa harka qabaniiti ableen akkasitti isa waraante beekaa na waraannee isaa fayyaa qabu na waraannee jee arrallee ka akkas jiru barbaada isaa naatu dhaabbata jee ammallee itti deemu jira. Garuu balloo du'aa godhaa fi waan injoon hin qabu inshaallah rabbi isa haa gargaaru. Isallee bahar mul'isee isallee haa gammachiisu nu qofaa miti ka gammannu innillee ni gammada. Saniifuu balloo waan injoon hin qabu rabbii umrii haa dheeressuun jaa meetti biddaruu. Akkaataan jennee balloo himnu namatti ulfaate jechuudha. Wallaahi akkam jeekaa waa'ee balloo dubbadus yookaan himuus hin qabu. Osoo harki isaa madaa jiru waraanamee dhiigni tilisa irraa ba'ee jechuudha. Dilasillee waraanamuu baatu harka onna kuni osoo waraanamee jiru lakki an bahar hanqa mana kanatti deebi'u jalaan hafu jee abdii osoo hin muratin ni maal arga jee jala fiiguu jiraachuusaa hedduu takka nama gammachiisa wallaahi. Inshallah isallee harkee hiriyaa gaariidha obboleessa gaarii. Isallee harkee warra walumaan gammadu rabbi nu haa godhu. Yaama balloo bilbila. Aloo. Aloo. Salaam alaikum balloo. Akkam. Daitee nagee alhamdulillah geessee bakkeessan. Yaa yeroon isin kutte halkan hoyite. Yeroon isin kutte irratti waa gal. Ayyee bayaansii hojii ni jiraami. Ganama laaltanii maaliif irraan dhisina sa'aan kuttee bara halkan hoyite amma. Fatee akkam kanatti akka isin akkam baafnu. Ayyee bakka ton fagoodhaa jechuuf hin jeer fagoodha sanaaf hesaba xiqqoo fagoo. Siifin deebisaa kalaas egaa achi dhiyaattanii amma sila. Nama heddummeeffatteemi. Ega bayaansii hojii jiraate homaa rakkoon qabu ella akka isin harkaan ba'een gaaballoo isin harkee ammas baaragee. Sumaaf bayaanii ol yoo laali yoo fanduqa san shakkitan siifi bayaanii ol baa dura laala. Oo. Aya bayaan. Ayyee. Ammas gaa baaragee isin harkaan ba'een ammas. Tika wadan sin deebisa ayyee sinin sin deebisa. Tole.
garaan dhadhaan ajaa hordoftoota Inshallah inshallah kayruma gammachuma dhiyaatanii xiqqoon nu hafee jaanni inshallah rabbiin haa gargaaru nama hedduu balloodhaa biraanii nama biraas ni jira maaliif makiinaatti dhaqu jirra jaanii dhiyaatan gaha inshallah kayrii rabbiin haa dhageessu hordoftoota keenya akka baara qabanii mana isaa deebisan abdii qabna mee xiqqoo dhaabbannee nutillee walitti deebina. Akkasii hordoftoota keenya mee amma xiqqoo dhaabbannee nutillee kaameeraa dhaamsanneeti deebinee amma mee ammas bilbilaa bismillah yaa rabbi kayrii nu dhageessisa. Halo, bello, daitani? Orseni bayan. Afaan Arabaa isaa beera. Aarisa bira. Mee bayaanin ati ol hin seenne? Mee bayaanin kan? Ayyee, ol seenne. Bayan. Oh. Ganama kana. Achis kutee? Maal dhagee kutee dhiiroo? Ganama kutee moo amma kute? Ganama kutee? Ganama kuteere. Yaa nagumaan laffaadanii isalee na agarre. Akkasii. Nagumaan laffaatanii yaa. Yalla meeshaalee. Ayyee rabbi sinaa gargaaru maali yaada maaliin godha jettee? Inshallah ayyee rabbi sinaa gargaaru. Kunuuti hordoftoota keenya eega laffaanii achi dhaqanii ol seenan kunoo ganama kana sa'a lamaa fi cinaa ba'ee jaaniin. Isaanis ganama dhagayanii yeruma isaan dhagayanii asii hanga achi dhaqanii bakka tollis dheeraadha karaan dheeraadha fagoodha. Kunoo duruu achirraas kutee jira. Waa dhageetii na fakkaata. Silattuu namni waa namaa kan hin jiru namni waa himu ni jira. Wooma dhagee garuu kunoo isaan isaa garuu hin gallu jechuun jiranii haala jiranii kunoo amma galgala haala jiranii balloo fi bayaanfaa nama hedduudha. Kunoo gammachuun teenya kanoo silattuu waan marabbiin jee malee taatu guyyuma rabbiin mul'isee ni mul'ata. Maal jennaare kayruma silattuu mitaarra ni fidan jenneeti abdanne kaabdi tarrabuma garuu hin taane abdiin murannu inshallah ni mul'ata bakkee takka dhaqu sanaa keessaa bahuu hin danda'u. Sanaa keessa bakkee fedhes magaalaa kana keessa bahuu hin danda'u. Magaalaa kana tarafa jira malee as keessa niin baay'oo jee tiraafikaa qaba lakkoofsa makiinaa tiraafika kannanii jiranii wanta ballaqanii jiranii jechuu kiyya. Saniifuu yoon hin baay'ee keellaa dhiyeenyaan qabame. Saniifuu hin bahu magaalaa kana keessa inshallah rabbiin haa mul'isu kunoo balloo fi biyyaanillee rabbiin haa gargaaru dukkana kana keessa achuma bullaa hin gallu jechuu jiranii. Mungkin fanduuqa beekaa gadhiisee malee yookaan jijjiirachuu malaa bakkee dhaquun qabu. Saniifuu nuti saabtiin murannu isaanillee hin galluu jaan hanga isaa agarru rabbiin isaanillee haa gargaaru. Maal jennaare waan rabbi jee malee hin taatu hafiiza waan hojjetuuf hin qabdu atis ni mul'ata laanuu magaalaa kana keessaa hin baane nama jira nama qabama inshallah ifuma jajjabeessina maal goona waan goonu hin qabu isaan warra isa barbaadu jiru rabbi haa gargaaru nama mul'ata. Inshallah ta'ala hojjetu arra wallahi eddusa kan gammadaa ture jechuudha ugaanii fi baar. Ada gammachuun ollee dhugaa. Deemee barbaada deemeetiin barbaada jee balloon waliin
har'aan tana waa hedduu takkaan dhagahame hedduu takkaan gammadaa ture akkaan waan hin deebi'ee haaree dhaladhee takkatti hin gammadaa ture garuu gammachuun sochoofti faree isiin kutti nagarre jechuudha. Maaliif namni tokko si fidutti hin jira waggaa sinjee waan sansi dhorkate hammamtu akka namatti ulfaata. Baal keenya duraan fidu jiraanii gufaa mul'ate kanaaf bakka kana jira deemnee fiduu deemna jeeballoo. Hayyee jennee gisee nuti illee qophoonee teenyee eeggachuu. Isaan illee harkaan qabanii waan kana. Sila harkaan qabaatanii. Haruma fitanii haruma wanta fixanii. Nama akkanaa yoo beeku nama qalbiin waatti jiru kana qalbiin isaa wantiidha. Beeku sheexaannis wajjin jira. Dhufu jiran deemti hasaastee jechuudha. Yoo godhaa taates godhaan kun namatti hasaasti. Allah wala rabbiitu beeka. Inshaallah takkanaati maaliin godharraa tan wallaahi hedduu takkaan rifadhe. Maaliif hanqaan Fatihaa fi ijoolleen isaa duraan harkaa turanii ani garuu eegaan dhufee biyarra jirtu takkaan asoortosaa fi hojjumtoota keenya baay'ee rabbiyaa uummata kana ture rabbiyaa qabu. Hattaa nama biraatii mi'a manuma tana rabbiyaa qabsiisu jaatu waa'ee godha. Maaliif yoon fi mootummaan ka qabdu taate akka bal'afamitti yoo ka qabamu taate manumeedhaa seenee yookaan sibiilaa sirraa fuudhan waan deemuu guutuutti irraa fuudhanii yeroo san nama fayyaa deemuu miti bal'afne jechuudha akka qabamu nama akkanaa fayyaan qabu rakkoodhaan deemuu jira yoo agartan makiinaa isaatis rakkama himanii fi qabsi qabaadhaa jaanii bal'afanii turanii inshaallah yoo kanii fi akkasii qabamu ta'e illee nuufi gammachuudha jechuudha akka qabamu ta'e. Takkaraati isiniin jennootaaf hojjumtoota keenya Fatihaa yoo dhaamsa dabalataa qabaatte ani har'aan tanatti akka gaddiin adda geemu jira. Faatuun har'aan arrifate. Kayrumaa fi takkallee kayrumaa fi silatu sharrii hin jedhu takkallee kayrumaa fi jarnis laffee nuti eega ganama balloon nu hime gammachuudhaan bunallee illee namni nu bira ture nama sanii wajjin illee asii du'aa godhannee namni karagalaa kute nutis abdiin isaanuma eeggachuu jirra. Garuu isaan laffaanii rabbii jazaa haa kafaluuf laffaanii dhabanii isaan harkan jirtu takka waa hundallee rabbii harka jirti dhabanii ammas isaanillee barbaada hanga isaa harkan nu gallu jaanii qabbanaa kana keessa dukkana ala jiranii rabbii haa gargaaru inshaallah hanga gammachuun isaan dhageessisuutis gammachuu isaan dhageessisna isin dhageessisna waan isaan irraa dhageenye nutis isiniif dhageessisna jenna. Abdiin murannuu gaata teenyatuma eegnaa hanga isaan nu bilbilan hordoftaaf ta'uuta keenya nu wajjin rakkachuu jirtanii nu wajjin ciqqamuu jirtanii waan isin jiruun beeku rabbi umrii isin haa dheeressu hamtu isinirraa haa qabu hordoftoota keenya hedduu rakkachuu jirtanii ammas jabaadhaa du'aa immoo nu cinaa jiraadhaa nu faana jiraadhaan jaa du'aa immoo nu godha du'aan teessan nu fayyatti hanga gammachuu walitti chaanu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.